Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu kabajamtoota hordoftoota koo baga jiraattan. Egaa yeroo dheeraan booda walitti deebinee jirra. Har'a barnoota haalaan gabaabduu taatee fi waan barnoota guddoo of keessaa qabdu isiniif qabadeen dhufe. Innis egaa ijoollee YouTube hojjetan hundaaf waan faayidaa guddaa qabudha. Maalidha kan jettan ta'e haala itti paaswordii YouTube keenya kanbade ittiin argachuu dandeenyudha. Gaggabaabsiin kan isin agarsiisu ta'a. Haga xumura viidiyoo kanaatti hordofaa qaama qalbiidhaan olaaltan namoonni hedduun amma samoonni kana baay'ee tokko subscribe 50 20 kan qabu 30 kan qabu YouTubein jala hatamaa jira waan ta'eef karaa salphaatiin akkatti paaswordii keessan bade itti argachuu dandeessan isin agarsiisa. Haga xumuraatti na hordofaa akkasuma peejii kana subscribe godhaan isin jedha. Egaa jalqaba irratti Chrome iddoo kana jira kan koo Chrome keessa seenna. Achi booda bakka tuqaalee sadii kana seenna. Achi booda desktop kajettu kana irratti akkuma godhe kana right gootan. Itti aansuudhaan bakka profile keessan hidhaitanii jechuudha. Cuqaastan jechuudhaan amma YouTube kabiraa irratti isin agarsiisu waan hin barbaadeef YouTube bakka profile keessanii kana ni tuqxan qubaan haala kana waggaa isinii fide bakka kana maaltu jira manage your Google account ka jedhu kana cuqaastanii jechuudha. Akka salphaatti haala kana yeroo inni isinii fide maal gootan kuno filannoo gubbaa kana jiru keessaa isa kana irratti as fidattanii tuqattanii jechuudha. Haala kana yeroo tuqattan haala kana isinii fida. Yoo feetanis kunooti profaayilii keessanis jijjiiruu hin dandeessu iddoo kanatti. Akkasuma maqaa YouTube jijjiiruu hin dandeessu. Akkasuma yeroo YouTube keessan bantan jijjiiruu hin dandeessu. Akkasuma dhiira modalaa jedhee gaafata isa kana tartiiba isintutti godhata. Amma kan nuti irratti guyyaadhaan isin agarsiisuuf wanni jedhe qophaa'e paaswordiidha jechuudha. Paaswordii badee haala kamiin deeffanna isa jedhu iddoo xiyya kana gadi cuqaasna jechuudha. Haala kanaan dhufee jira. Haala kanaan dhufee jira. Haala kanaan yeroo nu dhufetti maal goona amma na jalaa badee jira jechuudha. Fakkeenyaaf kan paaswordii YouTube kana waan na jalaa badeef waan hangalchuun qabu iddoo kana jechuudha. Kanaafuu maal gochuun qaba ishee kana jechuudha. Maal jetti forget password ka jettu kana hin cuqaasna. Haala kanaan nu fidee jira waan ta'eef forget password kana irratti password feetan galchitanii jechuudha. Waan feetan galchitan iddoo kanatti jechuudha. Anamma waan fedhe galcheetiin jira sana booda maalin godha kun akkuma agartanii haala kanaan galcheen jira san booda iddoo kanatti next mul'atan hin cuqaasna jechuudha. Kun amma itti jijjiiramee jira. Akka salphaatti itti jijjiiramee jira jechuudha. Akka salphaatti jijjiiramee jira. Daqiiqaa xiqqoo booda risaalaadhaan naa dhufa gubbaa irratti kun akkuma agartan asirratti naaf dhufee jira jechuudha. Akkuma agartan risaalaa gubbaa irratti naa dhufee jira jechuudha. Kanaaf haala kanaan karaa salphaa ta'een paaswordii keessan deeffattanii jirtanii jechuudha. Ogguma sana isiniif qayyarama. Kan yaadee kan inni irraanfanne itti galchitanii san booda save godhataniituma shiftii uuma qabda waraqaa irrattis ta'u jabeeffatanii baatii lamaas ta'u baatii sadiinis ta'u itti jijjiirratanii jechuudha. Achi booda maaltu ta'a YouTubein keessan waan takka illee
isin jalaa hatamu wanta akka ta'uu hin danda'u jechuudha. Kanaaf egaa haala kanaan akkuma isin argaa jirtanii kunooti amma wanni jedhaa jira jechuudha. Fakkeenyaaf sirriitti naaf jijjiiruudhaan kunoo argaa akkuma isin argitan kana amma dhufee adda ta'e wanni jedhee jira jechuudha. Kanaafuu haala kanaan mokkora ilaalaa wanta akka shakkii tokko malee paaswoordii keessan kan isin jalaa bade kan YouTube jechuudha. Haala kanaan itti qayyarachuu hin dandeessanii uumaan shakkina yaala isin jedha yaa barnoonni kiyya kan guyyaadha. Kana fakkaata kunoo gubbaa irratti akkuma agartan naaf dhufee jira. Maal jedhaara seef gootamoo irraa balleessita kunoo akkuma isin agartan iddoo kanatti jechuudha. Naan jedhee jira okay isin jedhaaniin jechuudhaan amma yeesoo hoggaan jedhetti akkasittiin bakka dhibbatti mirkanaa'ee jira jechuudha. Kanaaf kun kan jijjiirraa paaswoordii maannoo akkaataa itti paaswoordii isin jalaa bade itti deeffachuu dandeessanudha. Yeroo biraa immoo akkaataa itti paaswoordii keessan change godhattan gabaabsee akkuma kana viidiyoo gabaabaa isiniif waraabaa amma change itti godheen jira waan ta'eef walirratti qayyaruu hin danda'u yeroo gaafata. Sila amma qayyaree si garsiisuu nan danda'a yeroo gaafata waan ta'eef yeroo muraasa booda immoo haala itti paaswoorduma reefu sana change godhannee paaswoordii biraa bakka buusuu dandeenyu yerootti akka nu jalaa hin banneef akka itti qayyarachuu dandeenyu isa sana yeroo biraa immoo isin garsiisa. Hagasuu nagaa rabbi isiniif haa baay'atu. Share like akkasumas subscribe godhaa.